Yes. Ardallee waa hin barannee waa irraa homaa hin barattu hadhallee ummatuma saniin dhaamolillee deemteetiin Sumaaleedhaan farramamtee kennamteeti. Jarana mishigiin gobbaaf roobee keessattuu mishigiin roobee mashagate kun kan olamoota, kan kaabinoota, kan kaadiroota, kan maanguddoota yoo isin hadha hin dubbanne lafa tanaa lafaaf lafee tanaaf hin dubbanne sila nuti waaqoo guutuu qabrii kaasna. Haaji Adam Saadoo goota iji barbadaa san qabrii kaafna. Haaji Goobee Shaymootiin qabrii baafna hadha. Aliyyi Tirrii Kadir Waaqoo Shaaqeetiin qalbii baafna. Haaji Warqee Baloo qalbii kaasna. Moo Haaji Abdullaahii Ganamoo qalbii baafna hadha. Warra lafaaf lafee isaatiin dhiiga isaanii harcaasee shaamaa ta'ee nuuf baqee lafa tana lafaaf lafee tana tiksuudhaafi daaraa ta'e tana qalbii baafna moo akkam taana nuti. Maanguddoonni osoo waan kana agartan mootummaa kana jala fiigan mee isinaa ajjeesu lafti teedha nurraa muramin jiraachima. Du'aamee akka dhiira at least yaa du'aamee isinii du'a dhiira ta'aati du'a. Sheekonni seenna olamaa'oonni seenna especially hadhaaf kaleeffadhaa kana simannaa guddaa baalee kana keessa deemaa jira. Wallahi billahi takka takka maqaa keessan isin yoomnee isinirraa quufna. Baale Farsi. Baale rakkoo siin dubbatanii baale Farsuun bu'aa maal qabu? Baale biyya dhugaa baale biyya. Biyya gootonni sun dhiigaan ijaarte. Biyya hayyoonni sun dhiigaan lafee isaaniitiin ijaarte wallahi billahi. Garuu warri hadha san gurgurataa jiru warra hadha baale biyya jettanii faarsisan gara gurgurataa jira. Hadha lafeen uummata sanii daangaan sun isin didee Adaamaa fi Finfinnee kana keessatti konjeeramii guurattaniitiin lafa guurattaniitiin obboleessoo lafaan bitamtanii wal ijaartanii biizinasa wallahi mara keessan kuma qabnaa bara we know exactly what is going on. Warra hadha miidiyaa kana gubbaa deemu kana bara ijaarsa keessan lafa irra haga waaqa samiitti ol beekna waan isin ittiin ijaaramtanii uummata sagalee hawaasa kennaa ukkaamsitan. Kun maqaa qabsaa'otaatiin ala kanaa galee lafa guurateetiin dhugaa uummata kennaa dhiyeessu jaalallo. Akkan. Ka biyya keessa walta'anii waldaa ijaaratanii sababa waldaati dhugaa uummata kennaa dhiyeessan. Yoo mootummaa kana gadi baanee waa jenneen waan afaanii nu darbisan akka saree somba jala buusan. Liqii bira jiraami. Nu jala buusan kana nu harkaa fudhataniif hadha wallahi daangaan baaleetiin ciramaa jira. Nothing else. Odoo dhiirti tokkotti akka Haaji Adam Saadoo akka Haaji Goobeeraa ka akka Aliyyii Cirree ka akka Huseen Buree tokkotti jiraate hadha daangaan keenya akkanatti sarbamu. Dhugaa. So kanaaf ittiin dhaadachuu miti gootota kana. Isaan ta'aa mul'adha. Kun hawaasa lafarra jiru malikiin irra hin jirre lafa isaanii eeggachaa jiru dhiigaan. Yes, hawaasa kanaaf dubbadhaa fi akka dhiiraatitti yartuu daangaa kee dhufte yoo ofirraa dho'ite qofa falli biriin jiru. Nothing else. Wanti wal kadhata wayitiin jiru. Yartuu daangaa kee cabsitee sitti dhufte Oromoo miti abba fedhe maan taane. Akkaan.